Bakki kun baankii addunyaati. The World Bank Group asirra biyyoota addunyaa kana liqeen kennama. Gargaarsi maallaqa asirra kennama. Warri ministeera maallaqa Itoophiyaa kan liqee kadhachuu dhufe Ahmed Shidee faati. Ahmed Shidee faan Girma Birruu faan as turani. Baankii addunyaa kana Abiy Ahmed faarsaa ture gargaarsa sirra argatani. Gargaarsa haadha irraa argatan jedhee yeroo tokko faarsaa ture. Baankii addunyaa irraa liqeeffachuun sabbata haadha irraa hiikachuu jedhee faarsaa ture. Asitti amma Oromoon mormii baatee Itoophiyaa fi liqeessina achaa jirti. Abiy Ahmed must go.